Ashamar kafune kam jirtu jenna hordoftoota fi jaalattoonni Baarkoo Miidiyaa. Egaa oduu keenya irraatiis miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Kanneen miidiyaa keenyaaf haaroo taatan subscribe godhuun maatii keenya ta'a jecha dursoo oduu jiraan eegalla. Gulaalaa olaanaan Addis Istaandaardii qabamee butamee waajjirri dhaabbatichaas sakatta'amee meeshaan fudhatame kunis wayita dhiibbaa miidiyaalee walabaa Itoophiyaa keessaa itti hammaatetti ja'ame. Humnoonni Puutlaand buufata waraanaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa to'achuu beeksisan. Ameerikaan haleellaa haaraa kan bantu yoo ta'e, Iraan biyyoota galoo galaanaa hunda haleeluuf Ameerikatti dhaadatte. Kanneen ja'an matootti oduutii amma gama oduu bal'inaatti nachiisin dabarsaa. Oduu waliin an Jamaal Abdulleeti. Naannoo Tigraay keessatti Amnesty International akka ji'utti miidhaa kanaan dura lubbuu namaa irratti raawwatameef gamni lachuu waan hin adabaminiif lolli deebi'ee dhufuun Tigraayitti lammiilee nagaa akka saaxilaman taasisaa jira jedhan. Amnesty International abdiin sun gonkumaa hin dhugoomne jechuun falma. Dhiittaa dhaabbilee mirga namummaa idil-addunyaa fi biyya keessaatiin galmaan qorachuu mannaa tattaaffiin itti gaafatamummaa walirraa hin cinneen ni hiikama jedhan. Aangoon qorannoo idil-addunyaa akka xumuramu kan hayyamameef mootummaan Itoophiyaa adeemsa haqaa kan ce'umsa irratti yaada dhiise. Himannaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamee baay'inaan osoo hin qoratamin hin adabamin hafee jira jechuunis gabaase. Har'a waliigalteen kun erga mallattaa'ee waggaa 4 hin guunne lolli Tigraayittis deddeebi'aa jiraachuu hima. Walitti bu'iinsi jalqaba baatii hagayyaa keessaa humnoota Tigraay fi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa jidduutti uumamee balaa adabbii malee jiraachuu cimsee yaadachiisa jedha Amnesty International. Dhaabbatichi naannoon kun hanga ammaatti gaaga'ama waraanaa kanaan dura turerraa dandamachuu baattus namoonni nagaa ammas balaa dhiittaa mirga namummaa hamaa akka isaan mudatu akeekkachiisa. Lolli haareeffame kun kan gaggeeffame yeroo wal dhabdeen naannolee Amaaraa fi Oromiyaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yoo ta'u, dhiittaa mirga namummaa hamaan itti fufee jira jedha Amnesty International. Walitti bu'iinsaa fi waldhabdeen kun rakkoo nageenyaa fi mirga namummaa Itoophiyaa babal'achaa dhufu kan calaqqisiisu ta'uu dhaabbatichi ni falma. Kanaanis ji'a adoolessaa tan bara 2020 hanga adoolessa 22 jidduutti waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame. Amnesty International fi dhaabbileen idil-addunyaa yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu ta'uu danda'a jechuunis bal'inaan kan isaan irraa dubbachaa turan. Sababiinsa seeraa kanaanis ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu, jeequmsa saalaa, humnaan buqqaasuu fi gargaarsa namummaa dhorkuu kan dabalatudha jechuunis himee jira. Amnesty International akka ji'utti yoo ta'es qorannoo walabaa fi himannaan amanamaa ta'e jiraachuu dhabuun isaa eega balaa geessisee yakkoonni ciccimoon illee bu'aa malee raawwatamuu akka danda'an dhaabbatichi itti gaafatamummaa dhabuun kun jeequmsa akka deebi'u ibsuuf gargaara jechuunis falma. Dhaabbatichi ji'oota dabran keessaa haalli Tigraay keessaa hammaachaa dhufuu akeeka. Walabummaan miidiyaalee Itoophiyaattis daangeffamaa ta'uu fi duula humnaan ramaduu fi namoota kumaatamaan lakkaawwaman miidhuu bilisummaa sochii irratti daangaa cimaa kaa'uu akka ragaatti kaasuudhaan haalli mirga namummaa osoo lola marsaadhumaa hin jalqabin illee hammaachaa akka ture ragaa baha. Deebii kanaaf Amnesty International aangoonni federaalaa Itoophiyaa fi aangoonni Tigraay seera namummaa idil-addunyaallee akka eeggatan akkasumas namoota nagaa akka eegan hordoftoonni mirga namummaa dhaabbileen gargaarsa namummaa fi miidiyaaleen walabaa ta'an naannolee miidhaan irra gahe akka harkatanii fi akka hayyaman waamicha dhiyeessee jira. Amnesty International balaan haareen Tigraay mudate waldhabdeen hidhannoo qofa deebi'uu osoo hin taane hanqinni yoo hafee fi adabbii malee yoo hafee miidhaa wal fakkaataa yeroo waraanaa darbe sana keessatti kan galmaa'e irra deebi'amuu akka danda'u ta'uu isaatiis ifoomsee jira jechuun Aljazeeraan gabaase. Gulaalaa olaanaan Addis Istaandaardii qabamee butamuun waajjirri dhaabbatichaa sakatta'ame meeshaanis fudhatamuudhaan kunis wayita dhiibbaan miidiyaalee walabaa Itoophiyaa keessatti hammaatetti ja'ame. Dhaabbanni maxxansa isaa jaakeen ja'amu kan itti gaafatamni isaa murtaa'e yookiin immoo IGM akkasumas maxxansaalee Addis Istaandaardii afaan sadiin bahan maxxansu gulaalaa olaanaan isaa Yoonaas Kadiir qaamolee nageenyaatiin kan butame reebamuu fi sa'aatii 24f hidhamee kan ture ta'uu fi akkasumas waajjirri isaa sakatta'amee xalayaan bakka teessoo mana hojii dhaabbatichaa akka lakkisu dirqamsiisu beeksise.
Ibsa hagayya 5 baasaniinis gochaaleen kun guyyoota walitti aanan sadiif sanbata hagayya takka bara 2026 irraa eegalee mudachuu kan ibsu. Guyyaa kana Yoonaas qaamolee nageenyaatiin fudhatamee gaafii fi deebii qorannoo yeroo dheeraa fudhate irratti gaggeeffamuu dhaabbatichi ibsee jira. Gadi lakkifamuu isaatiin booda Yoonaas Kadiir gabaasa duraa duubaa gocha saniis garee seera dhaabbata maxxansa jaakeen IGM'if dhiyeessee jira. Gabaasni kun galmee seeraa gochaalee kanaan wal qabatee qophaa'u irratti akka qaama tokkootti qajeelaa jira jedha ibsichi. Jaakeen gocha dirqamaan butamuu kana booda guyyaa itti aanutti dilbata hagayya 2 jechuudha. Waajirri isaanii qaamolee nageenyaa fi basaasaa meeshaa waraanaa guutuu hidhataniin akka sakatta'ame qaamoleen kunis adeemsa seeraa malee waajjira seenuun meeshaalee istiidiyoo hojii miidiyaaf oolan saamuu isaaniitis ibse. Dhaabbatichi meeshaalee saamaman keessatti kaameraawwan viidiyoo qulqullina 4K'tiin waraabaman, utubduuwwan kaameraa, akkasuma meeshaalee sagalee guddiftuu, meeshaalee suur-sagalee qindeessuu, baatiriiwwanii fi meeshaalee tamsaasa biroo hojii guyyaa waajjira oduu fi waajjira maltiimiidiyaa keenyaatiif barbaachisoo ta'an akka fudhataman beeksise jechuun ibse. Dhaabbanni maxxansa jaakeen IGM murtiin abbaa taayitaa sanii seeraan ala ta'uu amana. Mana murtiitti falmii banaa taasisaa jira jedhe ibsichi. Haqamuu waraqaa ragaa galmee kanaan dura dhaabbata bilisummaa pireesiitiin akkasuma michoota idil-addunyaatiin yaaddoo kan uume ta'uu fi miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti eegumsi akka godhamu yaamichis godhamaafii ture jedha. Maxxansi jaakeen taateewwan dhiyeenya uumaman kana dhaabbileen miidiyaa walabaa jidduu seentummaa seeraan alaa malee fi walabummaan hojjechuu danda'uu isaanii irratti yaaddoo guddaa uumuu isaatis ibsee jira. Dhaabbanni kun maxxansichaa ministeerota haqaa, poolisii federaalaa tan Itoophiyaa, Komishinii Poolisii Finfinnee fi qajeelchaawwan poolisii aanaa warreen dhimmi ilaallatu garee seera isaanii waliin akka tumsan yaamicha dhiyeesseefii jira. Dhaabbileen seera kabachiisan dhimmi ilaallatu hundi ragaa akka eegan, bu'uura seeraa gocha dhaabbata keenya irratti fudhatameef akka ibsan, qaamolee itti gaafatamummaa qaban adda baasanii seera Itoophiyaatiin akka itti gaafachiisan, kanaas ta'eessanis akka mirkaneessan gaafanna jechuun ibse. Dhaabbatichi akkasumas dhaabbileen seera bilisummaa yaadaa ibsachuu, bilisummaa pireesii fi adeemsa seera eeguu heeraan kennaman akka kabachiisan gaafatee jira. Dhaabbata keenyaa fi hojjettoota keenya irratti gufuuleen hin eegamne uumamanis mirga keenya kabachiisuuf, gaazexeessitootaa fi hojjettoota keenya eeguuf, akkasumas addis istaandaardii odeeffannoo sirrii walabaa fi itti gaafatamummaa qabu ummataaf tajaajiluu isaanii akka itti fufan karaa seeraa hundaan ni hordofne jechuudhaan maxxansi isaanii jaakeen gabaasee jira. Humnoonni Puutlaand buufata waraanaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa to'achuu beeksisan. Yeroo walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa fi akka biyya walabaatti kan ilaaltu Puutlaand gidduutti deebi'ee hammaachaa jiru kanatti humnoonni Puutlaand kaleessa magaalaa Galkaayoo keessatti humnoota mootummaa federaalaa irratti haleellaa raawwataniin magaalaa Bosaasoo keessatti buufata waraanaa humna nageenyaa kan Puutlaand kan mootummaa federaalaa Soomaaliyaa jalatti hundeeffame to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Puutlaand Ziyaad Abdullah guyyaa roobii magaalaa bulchiinsa naannichaa Giroowee keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin haleellaan Galkaayoo keessatti raawwatame kuni namoota mootummaa Puutlaand mormaniif dhaamsa ifaa dabarsuuf kan karoorfamee fi tarkaanfii nageenyaa fi qophii ta'uu eeranii jiru. Walitti bu'iinsi kun roobii dabree kan gaggeeffame waggaa ta'uu meeshaalee waraanaa ciccimoo fayyadamuun dhukaasni cimaanis gaggeeffamaa akka ture hima. Sababa kanaan lammiileen nagaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi namoonni miidhamuu isaaniitis gabaasanii jiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti humnoonni Puutlaand buufata waraanaa Bosaasoo keessatti argamu kan gareen humna nageenya Puutlaand NPSF jedhamu qabatee turee fi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa jalatti hundeeffame guutumatti to'annoo isaanii jala galchuu ibsan. Puutlaand akka ibsetti humnoonni isii buufata waraanaa Bosaasoo keessatti argamu kan garee mootummaa federaalaatiin deeggaramu qabatee tures guutumatti to'achuu danda'anii jiru. Akka miidiyaan naannichaa Giroowee onlaayin gabaasetti tarkaanfii Galkaayoo keessatti fudhatameen namoonni shakkaman 101 to'annoo jala ooluun akkasumas namoonni 60 kan madaawan qabamuu isaaniitis ibsee jira. Mootummaan Puutlaand ibsa arra baaseen meeshaalee waraanaa, rasaasa konkolaataa waraanaa fi qabeenya waraanaa biroo hedduu harkatti galfachuus himee jira.
qabeenyota to'ataman keessaa uffata poolisii fi kophee waraanaa kan keessatti argaman hoggaa ta'u, kunis Puutlaandi qabeenyi kun deeggarsa mootummaa Chaayinaa poolisii Soomaaliyaatiif taasisee ta'uu hime. Qondaaltonni Puutlaandi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa daandii Galmudug meeshaalee waraanaa keessa akka dabru haala mijeessuun humnoota Puutlaandi ala jiran hidhachiisuuf yaalaa jira jechuun himee jira. Waldhabdeen kun caalatti hammaachuun isaa fe'umsa meeshaa waraanaa falmisiisaa bulchiinsa Galmudug jalatti kutaa kibba Galkaayootti eega gahee booda ta'uu ibsee jira. Pireezidaanti Deeniin humnoonni Puutlaandi nageenya naannichaa mirkaneessuu isaanii ibsuun gareewwan hidhatan mootummaa Puutlaandiin alatti socho'an kamiyyuu Puutlaandi keessatti akka hin jiraanne akeekkachiisee jira. Walitti bu'iinsa kana keessattis Jubaalaand deeggarsa Puutlaandiif qabdu ifatti ibsitee jirti. Bulchiinsi Galmudug immoo gantoonni siyaasaa naannichaa walitti bu'iinsa kanarraa bilisa akka ta'an yaamicha dhiheessiteefii jirti. Ameerikaan haleellaa haaraa kan bantu yoo ta'e, Iraan biyyoota galoo galaanaa hunda haleeluuf Ameerikatti dhaadatte. Maddi oduu Reuters miidiyaalee Iraan irraa funaanuun akka gabaasetti yoo ta'es, US haleellaa bifa haaraan kan bantu taanaan Iraan ammoo bu'uuraalee misoomaa biyyoota galoo galaanaa akka haleeltu akeekkachiifte. Tiraamp adoolessa 28 bu'uuraalee misooma Iraan kanneen haleella ja'amees eega itti dhaadattee booda Iraan mari'achuu barbaaddi jechuun haleellaa san haquu beeksisee ture. Tiraamp haleellaan haaraan kan gaggeeffamu taanaan Iraanis bu'uuraalee misoomaa biyyoota galoo galaanaa fi michoota US ta'an haleeluun haaloo akka baatu akeekkachiifte. US haleellaa kan gaggeessitu yoo ta'e, Iraan ammoo bu'uuraalee misoomaa biyyoota galoo galaanaa haleeluu fi kan karoorfatte ta'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii Abbaas Araghchi biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Tarkii fi Paakistaan beeksisuu isaanii ibsa gabaasa Reuters irraa ni hubatama. Biyyoonni michuu US ta'an kunneen hariiroo Tiraamp waliin qaban fayyadamanii haleellaan haaraan kamuu Iraan irratti akka hin gaggeeffamne dhiibbaa akka godhanis Abbaas Araghchi gaafatanii jiru. Haleellaan haaraan kan gaggeeffamu taanaan biyyoonni US'f buufata waraanaa kennan haleellaa Iraaniif akka saaxilaman dippiloomaasiin biyyattii himee jira. Gareen tiika Iraan akka ibsetti yoo ta'es, namoonni Israa'eliif basaasuun shakkaman kan to'ataman bulchiinsa kibba Iraanitti argamtu Kermaan keessatti ta'uun ifoome. Opereeshiniin namoota tiika Israa'el Mosaad waliin hidhata qaban irratti taasifameen akka to'ataman kan ibsite Iraan, namoonni kunneen odeeffannoo murteessoo ta'an walitti qabaa turuun himame. Odeeffannoo iccitii kanneen akka bakkeewwan buufata waraanaa, sirna ittisa Iraan fa'a walitti sassaabuun tiika Israa'eliif ergaa akka turan ministeerri tiika Iraan ibsee jira. Israa'el garuu himannaa Iraan dhiyeessite kana ilaalchisee hanga ammaatti humaan dubbanne. US fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti waraana eega labsanii as Teheraan namoota tiika Israa'elii fi biyyoota kaan waliin hojjetan jettee yaaddu hedduu isaanii to'achuu fi irra hedduu basaastoota ammoo irra deddeebi'uudhaan yeroo garaagaraatti du'aan akka adabaa turtes ni beekama. Egaa hordoftoota keenya jaalatamoo, oduun keenya har'aaf Baarkoo miidiyaa irraa isiniif qoodaa turres isa hanga ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaannaaf tura.